Akeekni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo qabsoo abaawotiin gaggeeffamu sirna afaan qawweetiin Oromoof Oromiyaa cabsee biyya keenya irratti ijaarame Oromoo irraa kaasuudhaan Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo hacuucca fi saamicha bifa hundaa irraa walaba ta'ee hiree ofiin akka murteeffatuuf qabsaa'aa jechuudha. Akeeka kanaaf qabsaa adda bilisummaa Oromoo soo gabaabumatti murteeffannaa hiree ofiitiif qabsaa jechuudha. Oromoon waan isaa ta'u akkamitti akka uummattoota wajjin jiraatu biyya akkamii akka ijaarrachuu malu ofii isaatiif murteeffachuu qaba. Alagaan irratti fe'uun qabu jechuudha. Waggoota 150 darban yoo laallu Oromoon hiree kana arganne jechuudha. Humna biraatu humna afaan qawweetiin Oromoo cabsetu Oromoo irratti fedhii isaa malee akeeka mataa isaaniitti fe'anii hagammaasiin dursan. Soo kana booda Oromoon hiree ofii murteeffachuu qaba. Itoophiyaas ijaara yoo ta'e Itoophiyaa akkamii ijaarra akka jedhu irratti Oromoon qooda fi gahee isaa taphachuutu irraa eegamaa jechuudha. Soo akeekni adda bilisummaa Oromoo gabaabumatti kana jechuudha. Sirna cunqursaa ofirraa kaasee hiree ofiitiin waan isaa ta'u murteeffatee biyya isaa ta'u ijaarratee biyya abbaa isaa irratti qabeenya isaa irratti abbaa ta'uudha jechuudha. Ka lammataa kana yoo godhu ideoloojii maal qabatee qabsaa adda bilisummaa Oromoo? Ideoloojii maal qabatee maal pirinsipilii akkamiirra dhaabbatee qabsoo kana dhugoomsuuf qabsaa ka jedhuu fi waan afur of keessaa qaba. Ideoloojiin adda bilisummaa Oromoo tokko bilisummaa sabaati. Bilisummaa sabaatti amana jechuudha. Sabni bilisa ta'ee waan isaaf ta'u murteeffachuu qaba jechuudha. Kalammataa sabboonummaa Oromoo irratti hirkate yookaan ijaarame. Sabboonummaan Oromoo hagammaallee qabsoo Oromootiif humna guddaa, boba'aa guddaa, tokkummaa Oromootiif bu'uuraa fi utubaa guddaan sabboonummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo ijaare jechuudha. Kana keessatti adda bilisummaa Oromoon nuti biyya Oromiyaa jedhamtu biyya takka qabnaa jedhee tamana. Nuti saba tokko saba Oromoo jedhamnu jedhee tamana. Sabni biyya Oromiyaa jedhamtu qabuu fi sabni Oromoo kuni hiree tokko qabna, nu hiree addaa hin qabnu. Hacuuccaan nurra ga'es Oromummaa keenyanii. Hacuuccaa kana jalaanis kabaanu waliini. Hiree addaa hin qabnu. Amantii garaagaraa qabaanneef, bakka adda addaa jiraanneef, gosa adda addaa irraa dhalanneef wanti nuti sirna darbe keessatti arganne hin jiru. Hundi keenyayyuu ka miidhamne Oromummaadhaani. Kanaaf hiree tokko qabnaa jedhee amana adda bilisummaa Oromoo. Soo ideoloojiin inni lammaffaa kana jechuudha sabboonummaa Oromooti. Eenyummaa Oromoo, aadaa Oromoo bu'uura isaa akka sirna gadaa godhate irratti ka ijaarame jechuudha. Sadaffaan dimokiraasiidha. Ideoloojiin Oromoon dimokiraasii isa barbaachisaa. Dimokiraasiif qabsaa. Mirga dimokiraasii keessa jiru argachuu qaba jedhee amanaa. Ideoloojiin inni sadaffaan irratti hirkate dimokiraasiidha. Ka sadaffaa afraffaa walqixxummaadha. Walqixxummaa uummattootaa. Bilisummaa sabaa, sabboonummaa Oromummaa, dimokiraasii, walqixxummaa uummattootaa. Akka adda bilisummaa Oromoo amanutti dimokiraasiin qofti gahaa mitiidha. Walqixxummaan barbaachisaadha. Sabaaf sablammootiin yoo waliin jiraatan walqixxummaadhaan jiraachuu qaba jedhee tamana. Kun gadaarraa kan maddu jechuudha. Dimokiraasii yoo laaltan dimokiraasii keessatti harka wayyaba jechuudha. Majority rule, minority right jedha. Harka 51 yoo isin irratti murteesse harka 49 fudhachuu qaba jechuudha. Gadaan Oromoo garuu kan hin jedhu. Gadaan Oromoo consensus yookaan waliigaltee irratti namni tokko yaada wayyaa qaba yoo ta'e yaadni isaa amansiisa yoo ta'e ni fudhata wal amansiisa jechuudha. Kanaaf walqixxummaanis barbaachisaa akka ta'e jala muree kaa'aa jechuudha.
So ideologiin adda bilisummaa Oromoo hordofu warreen afran kanaa jechuudha.